Ba nuti Oromoodha malee isin wajjin argeedhaa miti. Nama keenya nu gorsa, nu qeeqa, nu qabata, nu karaddeeffata. Sin galchu afaan meeyfattee ija diimeeyfattee dhuftee maa kana boocha. Eenyu nurra wal beeka, eenyu nurra wal taana, eenyu nurra walii godha. Murti guutuu dhageeffadhu. Murti guutuu nuti har'a waa kennuun kan abbarre asidirra, kiyaadirra, naasirra isaa dachaa si bu'aa godhee ba. Waan kanaa olii godhuufi danda'a maaliif beeku? Turee fayyadamnaan ittiin fayyadamnaan ajaa'ibaa bara. Akkas ilaala ammaati yaada keessa fayyadamnaan ajaa'ibaa. karaa jargisi haa ta'u yaadni kee mootaadhaa miti. Minta wanni akkana jiran waliin dhiyeessu asirratti. Ani yoo isin tokkummaatti haa qabatanii waa gootan barra koo sirraan qabu. Abadan waliin dhiyeessu. Okay. Hadda dubbadha jee. Baay'ee jiru baate tuuf. Dabbal kiyya. Isa ka dubbadhu mee? Dubbadha. Dabbalo. Dabbalo kiyya. Wanni jechuu barbaadu Mu'aaz jechuun akka amma waliigalatti akka dubbataa jirru Mu'aazii fi akkasumatti murtii guutoo jechuun ummata gartii gootota keenya kan dhumerraa jarri lamaan kun warra hafe waa dubbachuuf wallaahi wabillahi nuu miti seenaa isaa Jawaar Maammadii miti Kadiir Martuufaa hundaa taasisa jira seenaa ijoollee lamaan tanaa miidiyaa wantiidhaa dhaggeeffataa jirta Kadiir Martuura sigalee ijoolleen tun anaat isin gurgurdise anaattu isin qacalee tana bakkaan isin ga'e obboleeyyan kiyya naaf jiraadhadhaaf isintu gartee Harargee keessa nuti namni qabnu isin jeeti bu'ee dubbatu jira jechuu jara lamaan kana jechuu akka isaan kun walitti hin buune akka isaan kun waliin to'ine sigalee maaliif zaatii ammaa tana keessatti nuti akka Harargee baatiif akka Harargee lixatti namni nuti qabnu Harargee keessatti jara lamaan kana ija teenya jechuu sigalee nuti jarri lamaan kun nuuf obboleeyyani nageenya jidduu buufne nageenyi isaan jidduu nuuf bu'ee nuti nagaa arganne agartee miskiina keenya bira dhaabbatu isaan lamaanuu miskiina bira dhaabbatan sigalee postiin godhaa jiran miidiyaa kanarratti gartee jarrootan kun akka gartee odoo sabaanatan qoonne miskiina bira dhaabbatanii sigalee waan fedhan nu gargaarsisaa jiran haa dalaganii nageenyi isaanii haa nu bu'u nuti nageenya isin labsina malee akka isaan kun wal dhayanii maaliif obboleeyyani Harargee keessa dhalatan Harargee keessa guddatan sigalee akka isaan kun walitti hin buune obboleeyyan kiyya nageenyuma labsaa malee sigalee maal jeeta mana ibsamunne maal jee murtii guuton nuti ajandaan tiktookii kun akka gartee nun arrabsine akka gartee maqaa dachaasillee nun arrabsine akka baabaa keenyallee nun arrabsine nun qeene janiiti waa'ee gartee geemaa kana sababa godhanii hidhuu dandan sigalee maaliif akka nageenyu dhufu bakka akka nageenyu kun bu'u akka gartee ajandaan kun hin bal'anne saniif dubbachuu turan sigalee murtii guutoo fi akkasumatti Mu'aaz Mahammad jechuun obboleeyyani garaa tokko sigalee akka waan gartee haati takka dhalteeti dhugaa dubbachuuf haga miidiyaa kanarratti arguu danda'u sigalee maaliif ija lamaan ija bitaati akka Oromoo kutaa kudha takkatti illee sigalee ummanni ammas nama feemasaa miti feemasa bira dabre nama duniyaan guutuun beektu dhugaa dubbachuuf sigalee waan san ta'eefu waan kana bakka yaatanii nageenyuma labsaa malee akka ijoolleen tun lamaan gartee gara tokko waliin jiraatan naguma haa labsinu malee waa'ee gartee kutaan biraa dhuftee kutaan biraa akka gartee jarrootan lamaan kun ijoolleen teenya lamaan tun waliin buutu akka maqaa gartee Arsii qabattee maqaa Jimmaa qabattee maqaa Walloo qabattee as jala dhufantanii koomantii takka barreessinaan namni hundi sinif bu'ee jiru sinigalee Oromoo waan san ta'eefu nageenyuma labsaa bakka nuti nageenya barbaanna malee akka ijoolleen teenya waliin buutee wal dhooytu gonkumaa barbaanna jechuudha. Sanuma galatoomii dabbal kiyya hedduu takkan si jaaladha hedduu takka ijoollee teenyallee akka isaan araarama buusan asumaanuu tokkummaa labsina malee nuti waa'ee wal dhahiinsaa gonkumaa hin barbaanna jechuudha. Galatoomii ulfaadhu dabbalo. Kanuma itti fufaa namni baay'ee. Eenyudha akkatti aanu kiyyaa hedduu dubbadhu si dura sirna fakkaata abdii dura. Assalamu alaikum dabbal. Waalaikum salaam warahmatullah. Gaggabaabsiitii abdiif kan hin jarra. Abshira nun toro yala kana taayatiin kompilinki godhaa bibii kana dhugaa rabbii dubbachuuf dhagee waan jira ati wooma sirriirraa dubbachaa jirta aboo nu jidduun seeni naannoo araarfata jechuuf Harargeen akka Harargeetti hayyuu qabdii beeka qabdii nama walitti nama araarsu qabdi akkas warri dibbee dhooytan dhaabbaadha jechuun kan yaada sirriidha jabaadhu
Sirin gadi. Ay galato. Abdi ni abdi wako kaya Bashir na fakkaatu na biraati mee dubbadhu. Abdi si dhagaan jira carraan keeti. Okay, ibsa shaa. Very good. Tokko illee jira. Akkasii okay galatoom. Abdiin kun isa sanna fakkaataa'u. Yoo si taate sirriin argeeffadhu obboleessa sitti hima. Waa'ee keenyaa singalchuuti udduute akkana qubaa walii guduun filaal. Udduute akkana qubaa walii guduun fiti. Baay'ee waan namaa keessa. Amma waa hundan dubbannuuf waliifna malee dhageeffadha. Osoo mamma kana sin deemta kana deemuu barbaanneewu. Amma murtii sharmuutaa murtii maal? Tattaa lakkii waliin kaane sinu tattaa. Waan irratti dhagaan darbe. Murtiin keenya mo'as keenya. Wal dhabaniiru walitti araaraman. Suni dhimma dhuunfaati. Nama takka illee hin galchu. Ijoolleen arsii ijoolleen si koomandoo ammallee isinitti himan. Oromummaa waliin qabna malee harargummaa waliin hin qabnu. Oromummaa irratti murree waliin murteessina malee harargummaa irratti murree wajjin hin murteessinu. Gorsaa godhannee abbaa godhannee beekaa godhannee isin yaammachuu hin dandeenye. Osoo namni isin hin yaammatin uffata miiccatanii uffata bitatanii uffatanii shuk jettanii qe'ee namaa dhufuu tana dhiisa. Dhiisa. Waliin sobnu. Dhiisa. Ijoolleen Jimmaa jirti, ijoolleen Wallaggaa jirti, ijoolleen Walloo jirti. Meela laa eeggata dabbal wayi itti sii dabala. Wayi itti sii dabala wayi dabbaloo biyya. Eeggata maal jeesliin gaafa gartee gargaarsa jaan kana gaafa maakirratti ijoolleen keenya duuluu turte san an ummata kiyya kaasii koomandoo ummata arsiidhaa guutuu anaa dandayaa nama biraa hin dakaluu je. Sigalee akkasuma jechuu. Nuti ijoolleen teenya lamaan turis gargaarsa miskiinoti bira dhaabbatu waan dubbachuuf. Yeroo tokko amma ijoollee keenya dhageeffadha. Ani amma kan dhuunfaatti viidiyoo baay'ee murtii fi moozira waraabeen jira. Ergaan dubbii Oromoo ganda biraa dhaga'een viidiyoo san hunda kaase. Booni jaarraa ta'etu as gara girta. Leensaa muraati jettan ijoollee teenya hedduun isin argaa oola. Ni ga'a waan daleegda sanuu kaasaa deema. Hin dalaginaa siin booda waan akkasii. Hin dalaginaa nama keenya nama wajjin miti guutatti kadhanneetti miti dabootti kadhanneetti miti kan nama keenya waliin neynu. Yoo dandeenye araara. Yoo dandeenye nagaa. Yoo dadhabne afaan qabanna malee hooleyyii eegatti qabdee murtii xiqqeessuudhaaf jaaramtee komaandar maal jettan kan diradhaa hojii tokko natti hima. Araarraa miti bar murtii kana eegee galtan booni beeyna beekaa wallisu jirra malee ijoolleen arsiitun. Ijoolleen arsiitun murtii guutoo bare isin dhimma isin irraa qabdan isin beeyna. Arraa miti gaafni isin murtii irra qabsaa'uu fi murtii qabsuu barbaadan dhugaa rabbisa yoo dubban. Duratti irraa kaastaniiti. Biyya keessa hanga biyya alaatti wal jaartanii murtii kanarra bobba'uu jirtan. Wallahi ni beeytini Oromoo waan kana hin dagatina. Gaafa dheengadda walloon akkasi dhaawamtu maallaqa walloo sanii wajjin wal qabatee gurbaa kana hattuu gootanii gurbaa kana doofaa gootanii hangam takka gabee baasuu barbaadan. Hadda gara takka mutiin haa qabadhu. Mutiin haa qabadhu. Dhageeffadhu sagalee si biraa jedhu jira. Dhageeffadhu osuma beeynu wallisu jirra osuma beeynu. Osuma beeynu lal. Namaan beeka garuu keessa jettee miti qaalittiin. Tataa baqaan nuun ni ga'a. Dhimma keenya isin hin naqu. Waa'ee keenya keessa harka baafadhaa. Ijoolleen teenya ammoo nama keessa namaa wajjin dhaabbattanii ittiin duulina. Murtii guutoo yoo dachaas miidhe ni qeeyna. Mo'az yoo dachaas miidhe ni qeeyna. Murtii guutoo fi Mo'az yoo ganda keenya xiqqeessan yoo nama keenya xiqqeessan ni qeeyna. Eenyu qeequu danda'a? Nu qofaa qeequu danda'a. Nama biraa hin naqu. Baay'ee dhimma teenya keessaa. Akka Oromootti dhimmi Oromoo yoo nu dhufe akka Oromootti waliin dhaabbanne dhimma Oromoo irratti ni dubbanna. Dhimma Arsiin seennu dhimma Harargeen seenina. Dhimma Walloon seennu dhimma Harargeen seenina. Dadhabaa keenyaas qabaataa keenyaas nu gorsa nu lolaan. Akka namaatti ammoo ilma namaa hunda ija takka laaluu fi wal qixxeessanii dhugaa nama sanii dubbachuun haazaa waajib. Kana waan ta'eef jecha ijoolleen Arsii, ijoolleen Sikkoomandoo ajandaa isin hin laallanne waa'ee Harargee kan isin hin galchine warri dirqiin itti galtanii waliin laaquu barbaadan stop. Dachaasis keenya, murtiinis keenya, Mo'azis keenya, nama keenya guddisuus xiqqeessuus ka danda'u nu qofa. Aangoo sanis ka qabu nu qofa. Dhimma Oromoo waliin qabna. Dhimma namoomaa waliin qabna. Bakka san dhaabbannee waliin yaada wal jirree waan takka waliin ni goona. Gaafa amma Mo'az bira dhaabbatanii murtii irratti hangana arraba dheerattan barisin amma Mo'azis jaalatanii miti. Murtiis jaalatanii miti. Dachaas maa yoo ta'e bara dachaas Harargee irra jaalatanii isuma dhugaas yoo dubban. Arsiin dachaas Harargee irra jaalattu. Walloon dachaas Harargee irra jaalattu. Hunnee ammoo akka Oromootti dachaas waliin jaalanna. Waliin gargaarra. Waliin guddifanna. Harargeen dachaas kana gootee, Harargeen dachaas kana gootee, Jimmaan kana gootee fi Arsiin kana gootee fi baxalaalam. Zambanyaan siin jaan ija diimee ifattanii
mudhii hidhattanii shak jettanii kanatti qe'ee namatti horitanii waan agartan waliin dha'uun isin hin deemu. Isin kana garagallee jirra amma. Dachaas ka Oromooti ka Oromooti. Dachaas artistiidha laal waan isin hojjechuu qabdan. Dachaas artistiidha. Artistiin ka sabaati malee ka gandaati miti. Deemaa wayi dachaas agantaa godha daasaa bakka barbaaddanii nan naqwan. Maaliif aartii Oromoo harkaa qaba artistii Oromooti. Oromoon qeequs yoo ta'e jabeessuus ni danda'a. Murti guutuu fi moos garuu artistiidha miti aartii Oromoo harkaan qaban. Beekumsa dhuunfaatii fi dandeettii dhuunfaatiin feemasa ta'an. Oromoofis waan dalagan qaban Harargeefis waan dalagan qaban. Akkasuma yoo isaan dogoggora qabaatan nu sirreessa nu itti dubbata nu lolaan malee isin tokkorra galtanii tokko miidhuudhaaf tokkorra gortanii tokko rakkisuudhaaf wanni isin godhaa jirtan sirrii miti. Aslii Naasiraan Olee Kiyaar Bashir stop afaan keessan qabadda. Afaan keessan qabadda. Nuti amma waa hedduu agarree an amma waan hin godhe hundatti hin gaabbeewu. Isin dhugaa rabbisan waa hedduu gaabbeetiin isin garagalee jechuudha. Allaqee dhumate kun kalma qaba. Dhimma keenya keessaa bahaati ijoolleen teenya ta'u osoo nu hubattiin olii gata horiitanii waan hundi laayitan waa takka hubadha adda baafadha. Amma agantaa ni jirra filis maammee naga jirtaa fayyaadha. Eeyoo akka ergaan kiyya kan hin qabu kanuma irra guddaan ijoollee teenyaa fi kabiraa obboleeyyan keenya ijoollee sukkoo mandootii fi ergaan kiyya sin kee jira. Waalaikum salaam warahmatullah. Akkam jirtan nagaa? Akkam nagayaa fayyaa harka fuune gaashamaa. Amma shamarranii ana olgalchu. Oi, ati sai yoga biftullee nazela dute boni intala jarra ogaa dhuftelle jaalalti xiqqishoolee si gabbu buutee keessa kanatti onni irratan rakkase dhedheemmistee suuta sinuuf. Awo boni intalli jiraan beekaati nyamalee boni kaataan dhiisee wallahi boni guyyaa lama qofaaf hin jaaladde sun dhugaa rabbisan. Guyyuma lama moo? Wallahi guyyaa lamaaf hin jaaladde guyyaa lama qofaan jaaladde rakkadee akkaan dubbisuuf dhabee rifeensa godhee. Waan nafaasin jiru. Misengiraan waliin nafitti naanin jettooti qoye. Maali misengiraan dhaqeetiin jira itti haaseen jira wallahi. Boni itti haaseetiin guyyaa lama qofa jaaladde dhiisee. Intaatu jaalalaan beektu. Nama yaadaan fagaate nama yaadaan bakka biraa jiru qaamaan as jirti malee yaadni bakka biraa jira. Gaafa abjuun si kun dhugoomeef walitti deebina jeen dhiisee yaada jaalalaan qabdu amma. Malee amma boni irraa dhimma hin qabu. Boni hin jaaladdu. Dhugaa waan sammuun cimtee jirti sammuun ni fiite. Kazinaa tii jirta nagaa bultee fayyaadha. Kazinaan tii kaas geemisi garagara kanaati qophootanii. Maame. Maaltu ta'e? Baru waan biraati miti waa'ee mooziif waa'ee murtii sanii tokko haasa'u ture dhimma keenya nu malee nama biraan galchu arrabsuus yoo ta'e faarsuus yoo ta'e haangoo fi dandeettiitti qabu nu qofa namni bakka biraa ta'e sanii dibbee tumtan dhaabbadha yeen haasa'u ture. Amma xumurree jira ismaa. Mo'aazii fi murtii fi warri dibbee dhoobe hundi mataan garagalanii hayaanii insha Allah. Wallahi hedduudha hundumaa waliin korra hundi walii dhaabanii dantaa isaanii. Mana haadha rawa. Yes, good job. Brother, boy. Thank you very much. Mame, ebe ya tara deliveita. Mama shamarrani. Mali ana argan ogana na godate tiya yaad mo ogana kabuna sa kawo mame mai. O mo ogana rai gauna so jira. Ako kasi to ko modra. Mama shamarrani. Mame. Kasna rana fina guya na ragay magsi galgala na mo wan dende nyon. Ebe suma dende nyon berdapat curam. Kasna queen. Khazana ye inshallah. Gemni murti to fani se dhanan sabar. Mame. Murti to fan geman kabani to boleso. Murti to fan arara mu yamale geman kabani barara. Hatu la game majani thi hanna bi asi gale michi yota rati wanti mudi ka bachu de mani usa amma hamza jidde bolte kasna hamza si hamza khale de woleti fin ture anu wajasen ture hamza imodan na de wolen numman hidoti yata kana mat share golen se ya Fido segrete le commenti ta kuddo na berrese achibo da na bilbile wajasune girra gemida wa alaikum salam wa rahmatullah suni gemida miti dimararati daqiqa 30 40 fudatu ha ta usati leyote daqiqa leyote anga to kwadda bunna nanje na dirim be mana Wa alaikum salam. Abo khadara mo polisi da khadara da Kenya sagale na ta tani mamme isdilu gamer gargaarsa micha harar khadukku kansarin qabesani jirani namiti dabbal namiti okay me khazra adu bato sa me khazra mali dabbal tawaddu me anoromo na ya oromo gaming tawajisa oromo gaming tawajisa an gaming kabaddo okay ana karmati na baqa te karmati na baduga te karmati sagale rakata ti male gaming barbado wallahi haram na tagodu infatu Terkait cuti jira mah rati ni kemarin betul. Kamu terserah surprise bola. Wanti dah saya mali.
Narraa maka mucaa dhukkubsaan hin agarree kakaan sanii qabeesaan. Ay basho itu kalau kami bar tu baju dinari nggak sibuk sedih fama. Giraawundi takka seenee beeyte giraawundi seenee meeshaa fee deemaa jira. Oke, rakon nggak bawa. Ayah. Neetwoorkiin na harkaa niin deema. Oke. Cakasa. Ayah mutum kabar dulu obelis nih kata betul. Ayah kan satu murid. Akkasitti bakka geemmi san gargaarsa deebisanii isaa. Aywa, game nak kabeh jira. Wow! Excellent. Dhageetiin jiranis addan baafanne fi malee hakamee jira mee? Hakamee jira? Hakameeti gargaarsa mucaa kaansariin qabe sanitti jijjiiranii jiran. Saatiin isaa saatuma sani moo saatii biraa ture? Wallahi sa'aatii kana hin beekne qabu. Akka saanaan Oromoon bakka gargaarsaa taa'u hin jiru. Oromoon bakka geemii. Isaan walumaa. Laa Oromoon nama gargaaru baate dhiise. Oromoon bakka gargaarsaa ni baqataa bar. Uummanni kun gargaarsaan jibbaa jee wallahi laazim. Wallahi. Waan kana bakka dhabee. Wallahi dabbaan waan Oromoon teenyatu maaliif akkana isaa? Sa'aan adda addaa shandiqa taa'e hedduu galatoome. Sa'aan adda addaati taphni khazanaa teenyaa ni taphatama shaalaa. Wallahi bifa gargaarsa jibban. Geemii siisaa meeqa? Geemiin siisaa afurii warreen dhagahin. Saa afurii meeqa sana? Saa shiraa jechuudha. Tuweeffee meeqa ol seene kan salaamiyyuu? Mee tuweeffee qonu salaame takkaana salaamne sin beeku arrumaan si argee. Foolollee sin deebisine dhiifaman. Qonu salaame ol seene. Saa afurii mee? Saa shiraa jechuudha akka biyya arabaatti. Saa shiraa jechuudha. Okay, saa afurii dhagaa warreen dhagahin asumaan. Warri fooloon godhin qabaa fooloodhaa godhadhaati intala ta'e ngata Oromoo ta'a argeeti. Hotaa warri yoo giftiin qabaannillee hotaa taataa koppilinkii ishee qofa na gargaara. Hotaa koppilinkii godhaaf. Innaa akkasii halee tana iyyaa oollee alhamdulillah rabbi galanni haa ga'u. Waan qabne nuti bar waan qabne milkaa'uudha bar. Waan qabne milkaa'uudha. Maali waan takkati gisee lafaatee